Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota Ameerikaa shawwaashama harka fuunee hordoftoonni amantii biraa viidiyoo biraa qabaddeetiin deebi'ee isinii dhufeetu jira. Kanaafuu kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya hedduu galatoomaa sabiskiraayib, laayik, sheer godhuudhaan na jajjabeessaa isiniinsaa hedduu kanaaf galatoomaadha. Har'aan tana viidiyoo maal qabattee nu dhufte jechuun kiyya tasliima har'aan tana bilbilteeti ililliidhaan siitu sihirii sanatti godhe malee ati akkamitti hin dhagahinii bahara kanatti kunoo dhukkubsatee fayyaan qabu haala kanarra jira. Ati akkamitti hin dhagahinii haadha manaatii jetteeni bakka hedduu itti bilbiltee gaafatte. Ililliin ani mana hojii dalagaatiin jira quban qabu waan shabakaa seenutti hin jiru numaahuu quban qabu jetti ani jettiin bakka isiin dhumaa dhalaatu sihirii itti godhe jaanii akkamitti ati hin dhagahinii dhumaa dhalaa jennaan anis gaafa kan wal fuudhu yaanu anumaa hawuu jaanii uummanni na shakkuu hin dhabu seetiin wanni jechuun jira. Atis bakka siyyootummaan itti goote malee akkamumatti kan quba hin qabne abbaa manaa keetiiti hanga ammaatti cal jettee teessaa ani fatiyyaannaan bilbillee ani quban qabutti mee anis kunoo tanamaan wanti ta'u jedhamee dhuguma sanatti himettiin yeroo isiin akkana jettuun ani dhugaatti abbaa mana kiyyaati yoo atummaan itti goote malee haana fuudhu jettee haana fuudhu jettee yoo atummaan itti goote malee anti hin goone ani akkamittiin itti godha abbaa mana kiyyaa jetti isiin haa taatu garuu rabbumaatu beekaa isiin ammoo har'aan tana aninumaa qotuma teetii fi sanuma fatihaatiifiin akkasitti isinuma jechaan ni neerumaca'e malee isinumatti hin qotaa godha malee wahin abbaa mana namaa yookiin abbaa ilmaanii akkamiin itti godhaa jetti. Akkasuma jetti kunoo isiin abbaa mana namaa akkamiin itti godhaa qotuma teessanii afaan tokkoon akkam jetti isaaniitu mana hojii nageessee isaaniitu na fuudhee akkamittiin nama kana waa godha jetti. Namuma akkanaa kana isiin akkami qotaa itti gootee irratti neerumaa jetti. Tasliimummaanuu akkamitti nama tokko kasalaa hojiidhaas geessee iddoo bikka waa hundattuu isii akkanatti jiraachisu jiru kana gargaarii jechuudha. Amma deenya kana ijaazaan bahuu deemaati akkamitti ijaazaan bahuu deema na fuudhii baar dhufee baar kun ofittuu akka dhukkubus jira akkana jennaan hin dhagahe malee anichi dura hin dhageenye jetti. Kun akkamitti ta'a namni tokko egaa akkasitti qotaadhanti godhee isinumatti qotaa godhuuf heerumuu deema malee ani wayin abbaa mana keessa maaliin caana wayin annumaa huu jettii bakka maal jetti isinii kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya akkasii isinii hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Nagaatti.